Eega Iraan buufataalee waraanaa USA kan jiddu galeessa biyyoota Arabaa kanneen keessa jiran haleeltee irratti tarkaanfii fudhatte booda Tiraamp deebisaa kennuudhaan Iraaniin galatoonfatee akkasuma kana booda immoo nagaa Israa'elii fi Iraanis gara nagahaatitti akka dhufan jechuudhaan Iraan galatoonfachuudhaan nagaa labsee jira. Tarkaanfiin irra Iraan fudhatte kun jiddu galeessaa fi rakkoo hamaa ta'uu danda'a jedhamee kan sodaatamaatiin ture garuu Tiraamp nagaa labsee jira. Tiraamp maaliif Iraaniin galatoonfate? Maaliif nagaa labsee? Tarkaanfiin irra Iraan fudhatte kun hoo? Haga tokko xiinxala waa'ee kana irratti illee ani Abduu Mubaala biraa bagartee fiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Egaa Ameerikaan xiyyaara guddicha Ameerikaa malee namni tokkollee hin qabne bombii guddicha addunyaa kana kan Ameerikaa malee namni tokkollee hin qabne humna nukleera seeraan ala ijaarame ittiin barbadeessina jechuudhaan kan tolfatan san fudhatte kan Ameerikaan gartee tarkaanfii akkanaa kana fudhachuu irratti mootonni Ameerikaa amma dura dabran jarjara akkanaa takkaa irratti argine kan hin beekne lola wal waraanuu eegalanii torbaan takka ture ka gartee ganaa dippiloomaasiidhaan dhiibbaan guddaan hin gahamin san salphumatti xiyyaaricha kaafatuudhaan humna nukleeraa Iraan kuufachaatiin jirtu barbadeessineetiin jirra. Milkooyineeti jirra. Humna Iraan balleessinee jirra. Kana booda immoo nagaa jechuudhaan gaafuma sanillee nagaa labse jechuudha. Iraan ammoo tarkaanfii ilaalessaa fudhachuudhaaf kan isiin dhaadatte akkasuma Israa'el irratti daranuu hammeessitee misaa'ila duraanii irra galtee bakka xiyyeeffannoo irratti haleeluu irratti xiyyeeffachuudhaan Israa'elin haleeluu itti fufta jechuudha. Akkasuma Iraan ammoo Ameerikaa irraa haaluu bahachuudhaaf illee akkasiin dhaadachaa turte jechuudha. Har'a duuba akkuma dhaadatte sanitti tarkaanfii fudhatte jechuudha. Paawaan addunyaa kanaa kan Ameerikaa kaampiileen gartee Ameerikaadhaa kan gartee addunyaa kanarratti isiin ijaaratteetiin jirtu gurguddoon isiin gartee addunyaa irraa koontirooltoo jiddu gala bahaa kana keessa jira jechuudha. Tarkii irraa qabee hanga Saawud Arabiyaatitti jechuudha. Keessattuu kaa Dubaayii fi Saawudiin Ameerikaa yookiin Israa'el moo jennesi waan nama wal mormisiisu hin qabu. Garaagarummaan jiru afaan Ingilish dubbachuudhaa fi warri kun afaan Yahudaa dubbatuu fi inni kun ammoo afaan Arabaa dubbatuudha yoo garaagarummaan jiraate malee yaadaan garaagarummaa waan jiru natti hin fakkaatu. Duuba Iraan akkuma dhaalachaatiin turte jiddu galeessa gartee buufataalee Ameerikaa kanneen irratti tarkaanfii fudhatte jechuudha. Keessattuu gartee lafa akka Qaatarii fi Saawud Arabiyaa kanneen keessaa akka kaambii gurguddaa qabduudha kan himamu. Qaataar qofa keessa gara loltoota 10,000 tilmaamamutu jira jedhameeti himama. Loltoota 10,000 Ameerikaa jechuun waan salphaa miti. Innaa lafoota kana hunda saarratti tarkaanfii fudhatte. Egaa isiin tarkaanfii fudhatte booda fuula miidiyaa isaarratti barreesse jechuudha. Tiraamp irraa oduu dansaa takka guranu buuse haa ta'uutii mee akkamiin dansaa ta'ee xiinxalla san booda irratti ilaalla. Tiraamp fuula miidiyaa isaarratti akkas jechuudhaan katabe jalqaba tarkaanfii isaan humna nukleeraa irratti fudhatanii fi milkaa'ina achirratti argatan san dubbachuudhaan tarkaanfii gartee kuusaa Iraan ka nukleeraa barbadeessan san irratti fudhatte san uf dinqisiifata Ameerikaa dinqisiifata Ameerikaan akka gartee karoora isii galmaan geettee fi akka milkaa'ina fidde himeeti san booda ammoo tarkaanfii irra gartee Iraan ammoo kaampiilee Ameerikaa jiddugala irratti darbatte irratti misaa'illi 13 akka darbatamee fi misaa'illi gartee akka qabameetiin jiru akka gartee ittisaan qabameetiin jiruu fi inni kan ammoo sohomaan balleessin akka gartee lafa bu'eetiin jiru akkasitti dubbachuudhaan kanarratti ammoo Iraaniin galatoonfate jechuudha. Miidhaan nama keenyarra gahee hin jiru ummata keenyarra gartee akka miidhaan hin geennee fi akka gartee ummata keenya miidhaarra dandamachiifnuu fi Iraan waan dursitee nu beeksiftee fi waan dursitee nuuf himtee fi haa galatoomtuu jedhe. Ani duuba jalqaba Iraan wayi miira keessa seentee caaluma jetteetumaan gartee tarkaanfii gartee haaluu bahuudhaa san fudhattii ka jedhu shakkaatiin ture. Haa ta'u ammoo tarkaanfii hagana gahu USA irratti Israa'el irra fudhachuu dandeessi. USA irratti tarkaanfii hagas gahuu fudhatti jedheetiin qalbiin kiyya na fudhannee shakkii ture. Dhugumatti osoo gartee waan kana Ameerikaa osoo hin beeksisin tarkaanfii hagas gahuu fudhattee kaambii kana keessatti lubbuun loltoota Ameerikaa gartee kabadu taate balaa guddaadha ka jedhuun tilmaamaatiin ture. Garuu dubbicha akka gartee nuti sodaanne hin taane tursiteeti Ameerikaa beeksiftee Iraan haala saneen rakkoon kun hedduu osoo hin dhaqqabin haaluu bahuu isiillee baate akkasuma Ameerikaa jalaallee nagaa baate Tiraampiin galatoonfatamte jechuudha. Amma yeroon kana gahaati yeroon ka lolaatii miti yeroon ka wal waraansaatii miti nuti wanni barbaannu nu milkaa'ee jira kana booda ammoo nagaa barbaannaa Iraanis akka gara nagahaatitti dhuftu akka amma naga booda nagaa feetu abdii qabna akkasuma Israa'eliin akka gartee gara nagahaatitti dhuftu abdii qabna jechuudhaan barreesse jechuudha Tiraamp. Tole hayyee wanni kun amma nama hedduutti bitaa galuu danda'a. Akkamiin gartee wanni kun taameedha. Waa lama amma meeqa gara Iraanitti as deebina ka Ameerikaa ka amma gartee Tiraamp jedhe kana jechuudha. Kuni amma waa lama. Dura tokko
yeroo jalqaba gartee haleella san raawwatan iyyuu jedhee ture Tiraampi. Nuti kaayoon kennaa waan feenu bakkaan geenne nageenni bu'e Iraan bakka sodaa gartee isiidhaa bakka sodaa gartee nukureelaa jedhame san irraa bilisoomsineedha. Isa gartee sodaa Israa'eliif ta'e sanii fi isa nuuf ta'e sanillee irra guddaa Israa'elii fi sodaan isaanii ta'e san irraa bilisoomsinee jirra. Kaayoon isaanii duuba asirratti nukureela san akka dalaganneedha malee Iraanii wajjin wal loluun barbaadan. Ammatti nukureela san akka isiin hin tolfanne kaayoon isaanii san balleessuudha san dhaabsisuudha malee waan biraa lola biraa Iraanii waliin akka hin barbaanne jalqaballee ibsee ture Tiraampi. Garuu ammoo deebisaa amma gartee Iraan goote kanarraa ka jedhu shakkii guddatu ture. Amma fakkeenyaaf maali kan shakkamaatiin ture Iraan deebistee gartee tarkaanfii akkasii yeroo fudhatte miidhaa waraana Ameerikaa irraa yoo ka geessu taate yeroo kanatti lolli eenyu waliin ta'a Iraanii fi Ameerikaa waliin ta'a jechuudha. Israa'eliin ammoo waan kana barbaaddi. Israa'el irraa gartee akka biizii tahee isiin biyya gartee fakkeenyaaf isii akka gartee ijaarsa isii kanaan waliin ta'uu barbaaddi. Kanaafuu wanni sun wayi itti fufaa ka jedhu shakkii namoota hedduu ture jechuudha. Amma duuba Iraanis sodaa kanaan hambistee jirti jechuudha. Of dura himattee miidhaallee osoo hin geessisin hambisuun suni Iraan wanni gartee kana nuu himtee fi kana nuu himuu isiitiif haa galatoonfattu akka miidhaan uummata keenyarra hin geenyeef dursitee nuu himuun isiitiif haa galatoonfattu haa galatoomtu jechuudhaan dubbate jechuudha Tiraampi. Inni nama hedduutti kun gartee ajaa'iba ta'uu danda'a. Iraan amma durallee Ameerikaa irratti yeroo gartee waan akkanaa kana raawwattu kamiyyuu irra guddaa Ameerikaatti himteeti. Maaliif himti? Maal ka jiru maybe akka gartee rakkoon sun gara hamaatti hin deemne akka gara gartee fokkatatti hin deemne ta'uu mala himtu malee tarkaanfiin fudhattu gabaabumatti amma keessa hin deemnu nama hedduuf liqeeffamuu dhabuu danda'a. Tarkaanfiin fudhattu jechuudha. Garuu wanni addaa har'a taame namichi kun gowwaadha. Tiraampi yaada gabaabbata. Tiraampi beeki inni Ameerikaa bulchaa jira malee sooftiweer isaa akka Afrikaa ta'inaa jedhee shakkaan yaada gabaabbata. Mootota biraa akkana jedhaniin himan. Galatoomi gartee Iraan waan nu himteef hin jedhan mootonni biraa. Kun namichi gowwaadha gabbahee isaan saaxila jechuudha. Gadi bahee galatoonfate jechuudha Iraaniin. Jarri amma duraatis gaafa Baayidanillee Iraan himaatuma turte yeroo tarkaanfii fudhattu. Gaafa Obaamaallee yoo sochii wayii jiraate numa himti. Garuu hin himan jarri kun jechuudha bulchitoonni Ameerikaa ka biroo hin himan. Garaagarummaan jiru kanaadha. Ka biraa Ameerikaan ammatti Iraanii waliin kallattiidhaan lola seenuun barbaaddu. Tokko kaayoon gartee Tiraampi jalqabumaayyuu lola jiru kanayyuu nan balleessaadhaan kan dhufe. Ameerikaan biyyoota biroo gartee kan akkanumatti itti deemtee maqaa nukuleeraatiin gartee tarkaanfii irra fudhattee biyyi sun diigamte hagar'aatti gartee jiddugala kanatti fatanaa ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu Ameerikaan ammatti biyya jiddugala keessattuu biyya akka Iraan jabdu biyyoota jiddugala kana keessaa biyya jabduun akka Iraan tana wajjin yoo lola seenan amman tanayyuu paarlaamaan Iraan akka gartee fakkeenyaaf hulaan galaanaa guddichi kan addunyaa kana guutuu hulaa hunda wal qunnamsiisu. Balbala gartee boba'aadhaa kan Saawud Arabiyaa, kan Kaatar, kan Kuweet, kan Maalii hunda isaa jechuudha. Guutuu gabayaa daldala gabayaa addunyaa kanaatii fi kan boba'aa hunda isaa wal qunnamsiisu paarlaamaan biyyattii akka hidhamu kan eeggamelleen isa kana akka hiitu Iraan murteessa jechuudha. Kanatu ta'amuudhaaf deema. Jeneraalonni Iraan dhaadachaa turan jechuudha. Jiddugala bahaa kana dooniin tokko akka hin sochoone dhaadachaa turan jechuudha. Kana jechuun addunyaan guutuun beela'uuf deemte jechuudha. Qaaloominsi jireenyaa dhufuuf deemaa jechuudha. Gatiin meeshaa dabaluun qaranii dabaluutu dhufuuf deemaa jechuudha. Amma dura gartee waa'ee gabayaa qaalessuuta Tiraampi sana haasaa turaniimi. Ta Iraan tun addunyaa guutuu qawxii gooti jechuudha. Awurooppaan kana ala jiraatu hin dandeessu. Ameerikaan kana ala jiraatu hin dandeessu. Dhugaadha sanillee humnaan lola irratti gartee bobbaasaniitiin karaa saniin bansiisuu Ameerikaan minaamin jechuu dandeessa. Sunis balama biraati. Jechuun bara ammallee Iraan ni dhiifti moo hin dhiiftu Homruut maali hulaa galaana balbala galaana san gartee isaan amma hooyyee waan kan irraa duuba deebi'an moo hin deebi'anii sun akkuma jirutti tahee garuu ammoo nagaa labsuun Tiraampi kara biraatiin waan kana hin qabbaneessa waan taheefidha. Innaa kana kanaaf Ameerikaan ammatti wajjin lola seenuu hin barbaaddu jechuudha. Iraan salphaan taatuuf akka biyyoota biroo sanitti salphuma diiganii bittideessuun suni salphaan taatuuf miidhuu danda'an malee miidhuu taate bara ammayyuu miidhanii. Miidhaan ammayyuu akkasii sun jiraatuyyuu ammoo kana caala yoo itti fufame humna isaan nuuf sodaadha kan okureelaa san barbadeessina jedhanii sodaatan san ammallee gaarri san caalu isaan dura jira jireetii yaada. Innaatti amma sababa kanaatiif Ameerikaan waliin lolan feetu Iraaniin diiguullee yookiin ammoo loltee cabsuullee barbaaddu wanni isiin barbaaddu humna isiin kuufataa jirtu kan okureelaa san jalaa balleessuudha.
akka isiin Israa'elii waliin qixxooyne qoqqobbiidhaan kan amma dura godhamaatiin ture biyyi tun biyya jabdu akkasumatti tattaafattee Israa'elii wal qixxaawaa jirti. Hamaasiin achitti gartee kan gargaaru fakkeenyaaf isiidha. Huutii kan gargaaru isiidha. Jiddugala kanatti namni Ameerikaa dura ijabinaan dhaabatu warra kana jechuudha. Humna isii sana ammoo kan addunyaan ittiin wal sodaachiftu kan ittiin wal sodaattu ibidda kana waan ta'eef ibidda kana jalaa barbadeessu jechuudha. Kaayoon Ameerikaa san gootee jirti. Namichi difratiidhaan dhaqee bittiin godhee jira san. Akka isiin jettu san qafoo qullaa dhahanii nuti keessaa baafannee maaliin sun akkuma jiru shukshuftaadha sun. San godhe waan ta'eef amma waan biraa waliin lola seenuun barbaadu jechuudha. Akkasuma as booda waa hedduutu dhufuuf deema. Milishoota hedduu facaafattee jirti Iraan. Salphatti akka gartee fakkeenyaa fi Iraaqiin diiganii nagaa ta'e san ta'uu hin danda'u jechuudha. Karaa biraatiin tarkaanfiin amma gartee fakkeenyaa fi Tiraamp fudhate kun iyyuu dogongora jarjara guddaadha jedhamee xiqqeeqamaa jira. Mootonni biraa tarkaanfiilee biroo yaalu malee ka'anii waan guddoo san waan hagas ga'u sanni hojjetan jedhee yaadu akka kiyyatti jechuudha. Garuu inni difratiidhaan san godhe. Ka biraa immoo itti deemuudhaatti rakkoo biraati. Asiyyoo kana seente meebi Raashiyaan dabalamuu dandeessi. Chaayinaan dabalamuu dandeessi. Paakistaanis dabalamuu dandeessi. Jiddugalli kunii balaa guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu Ameerikaan ammatti Iraanii waliin wal lola keessa seenuun feene. Kanaafuu nuti illee sodaa gartee Iraan Ameerikaa irratti tarkaanfii akkasii fudhachuun suni dhugaa dubbachuuf yeroo tarkaanfii kana fudhattuan waa lamaan irraa jibbe tokko diina ofii heddummeeffatu. Biyyoota gartee keessatti sababa kaambii Ameerikaatiif jettee tarkaanfii fudhatte kana biyyoota Arabaa kana guutuu isaa diinoonfatu. Jechuun duraan illee fira jechuu kiyyaa miti. Ta'uyyuu diina ofitti heddummeessu. Diina ofitti heddummeessu irraan akkasuma kabiraa immoo birmadummaa biyya san illee cabsuudha. Biyya namaa irratti misaa'ila darbuu jechuudha akkanumatti lafaa kaatee. Biyyoota Arabaa kan gartee quufee akkasitti deeqifataa jiru kan irratti misaa'ila darbame kana silaafuu eega gartee Ameerikaan soorii jedhame saroonni isaa homaa waan jedhan ni qaban jedhee natti hin yaadu. Waa eega gartee Ameerikaan eega abbaan sareen bakkuma abbaan qabi jedhe qabdi. Eega inni jedhee warri kun rakkoo ni fida jedhee yaadu. Iraan dursiteetiin Ameerikaatti itti himteetiin gartee misaa'ila itti furguggeeffachuun karaa Ameerikaatiin akkasuma gartee Tiraambilleen waan ammatti gartee lola biraa lola bal'aa keessa seenuun feenee fi kaayoon isaanii guddaan ammoo humna nukleeraa san barbadeessu waan ta'eef nagaa feenaa jechuudhaan nagaa labseeti jira. Yeroo har'a Iraan gartee biyyoota Arabaa kanarratti tarkaanfii akkasii fudhattu Iraan goolii ofitti galchite ka jedhu yaadaatiin ture. Yoo himuu baatte ka jedhu ammoo shakkiin ana keessa akkuma jirutti tahee jechuu kiyya. Hundaafiyyuu isiin gartee dubbatteetiin tarkaanfii san goruun akkuma baramaa isii san haara san hin deemuuni kana hundarraayyuu haga tokko nagaa buuseeti jira. Tiraamp ammoo waliin mari'achuu isaanii kanarratti harkaa saaxileeti jira akka mootota kaawwanii iccitiidhaan qabachuuf hin beeku. Hundaafiyyuu amma waan itti aanu walumaan ilaalla. Ana biraa immoo baala biraa hin qophii biraatii walitti deebinutti nagaa yannaa tura.